Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaadha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jirtu isiniin jedha of dadhabeen jira laayikii sheerii godhame viidiyoo kana isiniin jedha maalfi deebiitiin nan dhufee minaan kana yeroo facaafadhu irree isinii waraabeen ture yeroo tokko jechaadha. Dinnicha hoggaan irraa facaafadhu waraabeen ture. Ammallee maalan dinnicha isaa irraa gurguradheen birrii baay'eetti irraa gurguradhee dinnicha isaa argitu amma lafti isaa akkatti mana namaa kana duuba akkas jechaadha. Lafti isaa kun jechaadha eenyu isaa garbuu isaa. Dinnicha irraa amma tokko ji'a tokko nyaadhee irraa ammoo nan gurguradhe isiniin jedha. Birrii fagoottan gurguradhe kifaa jedhee bakka birrii bareedattan gurguradhe. Birrii ji'a tokko mana madaamitti argadhu jechaadha. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Inni kun amma maa inni garbuudha jechaadha. Garbuudha jechaadha. Baay'ee dadhabee nufe. Dadhabee bakka shawaan viidiyoo illee hojjechaa hin jiru. Sababiin isaa baay'ee tokkoon dadhabaatee jira. Dadhabbiin dadhabummoo maa inni seetan horiidha. Horii na furdisaa. Horii sana baay'ee hoggaan dhoqqee isaanii jala haree. Inni ammoo deebi'ee gadi yaasee nyaata isaanii guyyaatti yeroo meeqan hojjedhaa fi lammaffaa deebisee mana keessa silaa beektu waan ta'eef hojiin dubartii baay'ee fagoodha baay'ee asiniin jedha. Kanaan booda immoo dadhabduudha illee amma jaartiidha. Jaartii ta'uufan jira. Kanaaf baay'ee jaartii waanan ta'uuf jiruuf bakka hojiin na jalaa siqaa hin jiru. Inni kun lafa dinnichaati. Eenyuutu irratti marge margati irratti marge. Iddoon nu keenya tun ijoo baadiyyaadha bara. Inni kun kanarraa na si'asii qaasin ittiin argisiisa. Maalidha bakki suni maal jedhama maaramii jedhama. Aannee diimaa kan jedhan jechaadha. Kun tulluuwwan mul'atu kuni aannee diimaa bakka jedhamudha natti fakkaate. Kanarra immoo warra akkas achaanu kun immoo gara keellaa fi gara gafarsa. Garra kanas deemu gafarsa bakka itti irreeffata fuuldura kana aduu gaafa sanbataa jechaadha. Garanni gafarsa garanni keellaadha jechaadha. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Baadiyyaa keessan jira ani baadiyyaadha bareedduudha. Baadiyyaa jechaan koo kana hojjetatta. Kana maal isaati seetan garbuun waan baay'ee ta'a. Anillee yaa hin beeku malee biddeen isin ta'a hin beeku jechaadha hin sobu. Lammaffaa akaayii imaan akaayiidha. Maal jedhama akka aadaa eessatti kan garbuurraa nyaata aadaa hojjetan tokko illee hin jira jechaadha. Maqaasaa wallaalee ka'a garbuurraa hojjetama jechaadhaan. Lammaffaa deebisee dubartii deesseef illee marqaa garbuu kana hojjetuuf jechaadha. Marqaa isaa jechaadha dubartii deesseef. Akka naannoo kanaatti dubartii deesseef garbuu kanarraa marqaa isaa hojjetuuf shakashasiisanii qola isaa irraa baasisanii deebisanii warratanii hammatanii jechaadha. Akka yeroo hojjetan bakka dafee bishaatu jechaadha natti fakkaate. Saniin booda waan akkasii hojjetan illee marqaa isaa hin jaaladhu isiniin jedha garuu nyaachuudhumaa waan facaafadhe bakka marqaa isaa akkas isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa isinirraa badeen jira isinirraa fagaadheen jira. Fagaadhe baay'ee tokko amma laalaachi mana koo gara siin mul'atu manni kiyyaasii. Mul'atu malee reesuma gara achaanu isaa ta'e kana gara mana kanatti jechaadha. Ijoollee mana yoo hin garrafanne waan ta'u isiniin jedha. Yoo maqaasaa yoo simmintoo caraqaa yoo ta'e iyyuu yoo garafatanii toonyoodhaan malee bokkaan asitti roobu biyyee isaa irraa jigsa jechaadha. Biyyee isaa irraa jalaa jigee jira. Yaa'u namni kaadhaa waatuma ammuma hojjetatu godha. Warra achaanu kun immoo isaan laala kun akkasitti geggarafatanii yeroo jechaadha. Akkanatti bareedadha. Ka warra achaanu kanatti bareedadha.
Na aftaamii fi inni xiqqoo ishii ka jira miti ree harka qalleessi immoo tokko miti jechaadha. Harka qalleessi suuta dhibbara dabarfata suuta inneetuma godhanne nuyis waan ta'eef sila kanaaf isiniin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kootii akkasaan fakkaadha immoo fuulan immoo isinitti mul'adhu ilaa nanuuqqadhe waan ta'eef gaafa furdadhe malee mul'adhu sirriitti fuulan. Fuula keessaa badee reefuma fakkaachaa jira waasaan beeku. Daddaalattii takka ta'een jira. Maquma qabaatee ofitti dibu. Fani malee isiniin jedha eenyuyyuu taanani. Micayyoo tokko biyya Arabaatii galtee tiiktookii hojjetti jiru. Micawoo sun jechaadha eenyu Wallaggaa jedhamti. Koomentii isaanii jala seenee argee tanan. Maal micawoon garaatti baatti beektu akka biyya Arabaa amma fataa jettanii jirtan kana miti gaafa biyya keessan galtan jijjiirama baay'eetu jira jechaadha. Amma barbaadde qabeenyas qabaadhu. Gaafa immoo carraa sadarkaa ulfaa tokko yookaan mucaa godhachuudhaaf karoorfatte immoo hin huqqatta jechaadha. Baay'ee huqqatta. Micayyoon suni baay'ee tokko huqqattee kanarraa fuulli kee maal ta'e koomentiidhaan ijoollee shamarranii kun dhukkee irraa kaasu jechaadha. Carraan micawoo tana dhaqqabe namni kamiyyuu shamarran kamiyyuu gaa'ilaan godhata miti boru. Gaafa gaa'ela godhate innis immoo dirqama dhala isin barbaachisa. Dhala san gaafa argattan akkasitti isinillee daalacha jechaadha. Waan ta'e namatti hin kolfinaayi waan ta'e namarratti naxibii funaaninaa jechaadha. Waan hin argineef malee isin odoo argitanii namarratti eenyuun jedhan irra waan argeefiyyuu kana badaa namarratti waan takka eenyuun jedhu jechaadha. Akkas isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Minaan marqaa qopheeffadheen jira isiniin jedha kaa godolaalaayi. Waggaa sanitti na dhaqqabaa isiniin jechuu barbaada laayik sheer godhaa yeroo gaarii turtii gaarii.